obboleessi kiyya baatii sadii badee ture. Siniif gala. Baatii sadii badee rakkadhee cabee waa meeqa ta'ee jechuudha. Hin beektan abdii saagaa maamaa daawwaa beektan keerii fi wanni beektan hannu beektan nama fuuldura dhaabbatanii silkii naa bitanii mana naa kireeffatanii waa meeqa naa godhan diqaadhaan abbaa argee as keessan wanni funaanti sadaqaa funaanti. Gabbaatee diqaalattiin asliin keessan diqaalaan isa diqaalaan qalleetaa. Gabbayaadha kiyya ifama gaafataan immoo waraabeetiin obboleessa kiyyatti geessa. Obboleessi kiyya ati dhiifame yoo gaafachiisne obboleettii koo miti. Ati yoo haadha keetiif duuta. Ati yoo haadha keetiif cabda. Antakkaa haadha kootii waa ta'eef yaa obboleettiin kiyya na jalaa cabde jedheetiin si eegaa jira. Ati akkamitti haadha kee arrabsiista miidiyaarra naan jedhe. Hin boo'ee akka dubartiitti obboleessi kiyya. Ani immoo nama meeqaa fi waadaa seenee jira. Boo'u nee alaalaqsa. Kabajaadhaan garuu haadha kiyya gabbayee dhiifama gaafata ilmi sadaqaa. Lammaanyiin jechuudha lammaanyiin sadaqaa kadhataa oolu. Lammaanyiin sadaqaa kadhataa oolu. Anaa sadaqaa kan kadhataa oolu. Aslii keessan asirratti dhuftanii maal jettanii kaleessa argaa jira koomantii shuutiis godhamee kunooti. Kunooti naa dhufee shuut godhamee aslii araarsiin jennaan leencan araarsinaan biyyoo haa nyaattuu jedhe. As jala deemee biyyoo haa nyaattu. Narkaa gatuudhaa jedhee. Ani haadha kiyya moo haadha kiyya bunnaa beetii nama dalagee wallaansiisuudhaa ka'ean inkwaan waa biraa miti. Haadha kiyya qabrii keessa jirtu yoo haadha keessan taate dhuftaanii dhiifama gaafachiistu Oromoo irraa gadi bu'an. Amaarri nu cabacabtee amaarri maarree nu goote tokko ta'a dura. Aslii maaliif sodaattan dhiifama na gaafachiisaa ka haadha kiyya dhiifama gaafachiisaa qabrii keessa ciiste diqaala natti hin ergin. Ati lakin bincaa'ota natti hin erginaa sheexana koo natti hin kaasina. Hin callisu. Oromoo irraa hin callisu. Oromoon rakkoo cimaa qabdi. Oromoon giiftaroonni keessattuu giiftaroonni dhufanii mataarra kan nu baasanii leenca darbatanii sadaqaa itti kennanii isaantu mataarra nu baase dhufanii haadha kiyya qabrii keessatti bakka naaf gaafachiisuun dhiisu bakka. An bashannanuu deemeeti obboleessi kiyya akkam intalli haati qabrii keessatti salte jedhe. Intala haadha sii qabrii keessatti salte kunoo ragaa fidiyoo jettan ragaan sinii fida. Qalleetaa misanaan jedhe moo waliin geessaniittu sinu. Nama meeqatu as jalatti shuut godhee naa ergaa jira. As massaay warka nyaatatti hin jiru wanti akkana. Eenyuun walirkaa nyaatee dhugee jira. Neebbar. Haadha kiyyatti immoo neebbar alqallidim. Ofiin ajjeesaa malee Oromoo atuma sin laaltan asitti wallaahi billaan ofitti suuqee ajjeesa. Wallaahi laaziim. Du'a maayyee kooti bakka haati kiyya deemte naa geessu of ajjeeseetiin isin agarsiisaa asitti. Wallaahi. Isin jechuudha diqaalaa bargee sadaqaatti kennitanii mataarra kan nu baase isini. Giiftaroota tokkoffaa giiftaroota. Sharnaa godhaa. Mubaarak musammaallee baalagummaasaa hadda darge. Moo walii galanii na arrabsaa jiran. Moo walii galanii haadha tiyya qabrii keessa ciistu. Mubaarak hin beeka akka haadha koo toqomnaa na dhukkubsatu. Obboleessi kiyya achi maraataa jira. Obboleessi kiyya dhukkubsatee jira. Maaliifin arrabtama haati kiyya diqaalaa jettee. Giiftaroonni duraa jechuudha nama arrabsiisanii sadaqaa kennanii. Isiniif galamti? Isiniif galamoo isiniin galu? Isiniif galamoo isiniif galu? Wallaahi dur wanni akkanaan jiru waggaa sadadadha. Tiktaakiirra hamba diqaalaa jedhee na arrabsee ambar biyya kanatti isa kadhadhee beeku gadda. Rakkadhee cabee biyya kana keessatti atu jarri jiranu. Hojii hojjechuun na jibbisiisee erga haati kiyya narraa duute. Waraqaa hin qabu bakka yoon qabamee fira hin qabu jedhee boonyaan hannuuf keeriin fuuldura namaa dhaabbatanii abdiisaa agaan beektan. Maamaa daawwaa giiftara duriiti. Nama meeqa galchitee fuuldura namaa dhaabbatanii kadhatanii mana naa kireessanii silkii naa bitanii nama na godhanatu jarri kaayiroo keessa jiranu. Okay? Siniif galamoo siniif hin galu. Hadda warri kolfaa jirtan wallaahi wabillaahi rabbiin isin haa agarsiisu akkan gubadhee jiru. Warri as jalatti kolfaa jirtan wallaahi haati koo haadha keessan ijoollee hin kolfinaa badan gubaan nama ajaadhaan kolfina. Warri moodeetara qabdan warra kolfanos jalaanaa balleessa. Ajaadha hin kolfina. Haati koo qabrii keessatti arrafamte niisu. Aslii kan nutti kuusee jiru giiftaroota. Aslii kan nutti
keessatti arrafamte obboleessi kiyyaadha hospitaala ciisaa jira. Baatii sadii nan dubbisne biyya Jarman keessa jira. Oromoon tokko bira hin jirtu. Amaarri takka beerumti Itoophiyaa keessa jiru. Faranjii wajjin jira. Taate haadha koo onlaayinii irratti arrabsiistaan an jedhe. Si daawwataan jira bar jedhe. Dur tiiktookiin fayyadamu. FB'n fayyadamu obboleessi koo. Har'a gubatee jira. Intalli haati qabri keessa salte. Intalli haadha salte jedhee na arrabse. Ittuu innisu wallahi haa ta'u. Bakka innisu Oromoo irraa gadi bu'an. Oromoon na arrabsiiste. Oromoon na xinneessite. Oromoo tokko ta'a dura. Oromoo gabbahee asliin gabbahee haadha kiyya ifamaa gaafatu. Ana nan gaafatiin. Ana nan gaafatiin Hayaatas jalaa ijoollee bilookii ijoollee kolfitu bilookii fixina jalaa. Hayaat ijoollee bilookii naman beekus namin hin beeknes bilookii walitti qarame. Bilookiidhaan gaggeessi miyuutiin godhin. Miyuutiin godhin na jala. Asliin keessa naadda dhufee haadha kiyya qabrii keessa jirtu dhiifama gaafatee ani immoo waraabeetiin obboleessa kiyyatti ergadhaa jechuudha. Achiin haaraa agalfatu bakka. Haadha kiyya qabrii keessatti wajjin nyaannee dhugnee asliin atuu beekee Mubaarakitti cakkanu. Waama Mubaarakii wajjin dabarsanii anuu nan beekanan laala miti. Wajjin nyaannee dhugnee hundi keenya walqixa wajjin nyaannee dhugneerra neebar haati kiyya qabrii keessatti arrafamtee dhiisu. Haati koo qabrii keessatti innisu haati kiyya qabrii keessatti arrafamtee. Inumaan innisne Oromoo. Inumaan gubadhe Oromoo garaan kiyya na gubatee jira. Fayyaanan sayina. Fayyaanan sayina. Haati kiyya duuti aan takkaa fayyaa ta'een beeku ammas fayyaan ta'u. Boris fayyaan ta'uun Oromoon ashqaabaa ciidha. Ashqaabaa ciidha isin yoo hadda dooktarri keessan gabba'ee mataarra nu baastan kun gabba'ee haadha kiyya qabrii haadhan qabdanii. Mee warri haadhan qabnu jettan kolfaa mee. Warri haadha qabna jettan immoo booha. Haati kiyya qabrii keessatti arrafamtee Mubaaraktu na arrabsiise. Mubaarak qabna irraa callise wal mari'atanii. Walitti mari'atanii. Yaa Kiristoos. Fatuu. Namni tokko ergatta. Namni dhimma liqimpiin maaliif natti ergatta? Hin beekta gubaa haadha kiyyaa. Naanchi qabdee kaatessa waa'ee haadha kooti. Kaleessa. Dhufe Mubaarak. Akkuma cuftu godhamtala. Ani mboo ani waadaa seeneera namootan jaalladhuuf akkan hin boone. Hamma kana dhiifama na haa gaafatu haadha koo anaa miti. Ana nan gaafatiin Oromoo. Oromoon asirra jirtu dhiifama na gaafachiisuu qabdi. Indiisu bakka Oromoo indiisu. Obboleessi kiyya waan itti jiru ana beeka. Obboleessi kiyya biyya Jarman keessatti maraatee jira. Giiftaroota nutti kuuse asli giifta warri haadha qabne meenatti kolfa warri haadha qabne eenyutti akkama haadha koo irra deddeebistanii arrabsiistu sin kunooti Oromoo kunooti ijoollee keessaa dhufanii Dr. Asli arrabsitaa jedhanii na arrabsu ijoolleen mataa dabalan kuno waa hundi jira Oromoo isin sadaqaa kennitanii kan Asli nutti qubsitan gabbahee haadha tiyya dhiifama gaafata gabbahee Oromoo irratti Oromoo bahee dhiifama na gaafata Asli. Oromoo irratti haadha tiyya dhiifama gaafata. Anaa miti ani barbaadu dhiifama isaa. Qiliyaasi warri haadha qabne natti kolfa. Hadda dhiiseen ture. Maamaa koo dhiisi nan gubadhee maama. Sii kan rabbi gadi taatee lafaa ol na kaaste sii maama. Dhiisi natti aarta yoo si galchuu dide dhiisi maama nan gubadhee bakka maama. Dhiisi sii garaa kee keessaa ilmoo baadhattee na cinaa dhaabbattee Ameerikaa teessee waamee kanaa
goote dhiisi. Si keeriidha si hannu abdiisaa gashaanoo isinitti dubbachuun barbaadu isinillee as qayyamuun barbaadu maama. Maama nan gubadhee hin beekta gubaa koo bakka. Gabbahee natti qoosaa jira gabbahee haadha koo qabrii keessatti dhiifama naaf gaafatu. Yaa miidiyaa kana yoo wadola miidiyaa irratti yoo wal arrabsan miidiyaa irratti yoo bo'an miidiyaa irratti gubanne yaa rabbi yaa sooshaal miidiyaa. Ati kau amistira sidos kumiti. Ati malif na amistira anta tu koi. Ano man yan sing kaya Yesus Kristus. Ano? Ay Fatia, አይዞሽ ውዴ አይዞሽ ምስኪነትያ ምን ቦይን አለሁልሽ እኔ ራሱ አለሁልሽ ኦኬ አማስ ልጅ ተራርስ Ya Rabbi namni du'e dhiifama gaafachuu maal qaba amma dhiifama jedhanii dhiisanii what is the point? Ya Rabbi.
dhaabban. Haati kiyya qabrii keessatti harrafamtee neebar. Argitanii? Inni biyya ormaa jiru taa'ee naa booha. Inni nan beekne. Inni onlaayinii irratti na beeku. Inni kun qillee taam jedha. Diqqan fayyadama ka waan inni fayyadamu. Annama akkasii miti. Dhugaa rabbii isiniin jedha miti Oromoo. Kunoo manuma oola miti. Silaa sadaqaa kara taanooti oola. Isintu sadaqaa kennee nu quusise. Keessattuu qiibtaroota ammaa naa waama. Wallaahi isaan umarra mataarraa gadi bu'a. Isaantu mataa sadaqaa kennee nu quusise. Inni sun nan gubadhe. Wallaahi ani hadda dhiifama yoo nan haadha kiyya hin gaafachiisne atuma sillaattanuu billaa ofitti suuqa. Inni sun obboleessi koo achi dhukkubsate. Ani koo obboleessa koo tokko dhabnaan waa tokko hin qabu bara. Aga keessanii abbeeraan qabu, adaadaan qabu. Yoo firoota tiktaakii irratti fidadhe yoo qabaadhe malee. Nama takkicha dhufee haadha koo qabrii keessatti dhiifama gaafata aslii bakka. Doktar aslii keessa mataadhaan gad deebiseetiin jiraan. Diqaalaa sadaqaa kana ta'a ooltu. Maal barbaadde narraa? Fatu, salam alaikum. Naan jedhin salaamtaa naan hin jedhin mubaarak. Sin abdadha. Ati haati koo tuqamnaan akka haati koo dhukkubsattee. Haati koo waggaa 10 dhageessetta doktararra. Waggaa 10 kaansarii dhukkubsachuu si na dhoksite hamlee na cabsite na jalaa duute. Sukkaaraatu naan jettu ati garuu hadda. Doktara Asliinaa gaafate. Wallahi ani beekuan. Dhukkuba haala keetii wallahi akka kaansarii ta'e hin beeku tokkoffaa. Lammaffaa immoo Asliini akka inni haasa'u hin beekta. Haasaadha. Doktarri maaliif beekne sibratti nimne doktarri? Sibratti natti nimne kaansariidha jennaan hin dhageenye. Inni raaffatte qaqqabatti. Duraan hin beeku. Wallahi duraan hin beeku. Yerooni ati dhukkubatu sana ani hin beeku. Amma waa'ee Aslii Fatu hin gabaabsina. Ani bakka Aslii bu'ee haadha kee dhiifama. Fatu dhiifama. Hiriyaa kooti yana. Asumarratti dhufee haadha tiyya qabrii keessatti jiru. Bakka Aslii bu'ee an dhiifama siin jedhee kanas fattee gabaabsi. Dhiifama. Neebar. Haadha keetii maal jenna Asliin? Haadha keetii waan jenne. Haadha keetii waan jenne fattaa. Bakka bayi mube. Bayi na. Haadha keetii waan jenne. Haadha keetii maal jenne. Kunooti. Haadha kootii waan jenne silkiin nan kaabadee ka'ee san kaa'e. Silkii kiyya eessan kaa'e. Amma isin agarsiisa haadha kootii waan. Maamaa danoowwin. Please maamaa siin kabaja. Maamaa akka abdiisaa sii keerii hannu kabaju. Nama takkicha asirraan kabaju. Asirraa bayinaan hin jedhin maama. Maamaa asirraa bayinaan hin jedhin siin galcha. Maamaa siin kabaja siin jaalladha siin galcha garuu bayinaan hin jedhin maama. Adda Asliin asirra gabbayee haadha tiyya dhiifama gaafata. Inni sun nan gubadhe Oromoo. Nan gubadhe. Mubaarak musammaatu man isa qabu akkana jedha kunoo dhufe. Dubbii gabaabsinaa. Wallaahi dubbiin gabaabsuwan. Hin gabaabsu obboleessi koo dhukkubsatee hin gabaabsu. خلاص أنا بربشي بيا باتي شي عرفسا ولا شو يوتيوب رتبه dhageessanii jirtu. Fatiha maamaa galchi. Miyaa galchi. Fatiha. Maamaaf miyaa naa galchi. Sagalee wayiin natti dhaga'ama miti. Ana qofa. Hello Fati. Sagaleen nama biraa sinitti dhaga'amaara. Sagalee biraa natti dhaga'amaara. Nama laayivii irra jiru. Laki anumaa fi Mubaarak maamaa dhageessaa. Anaa fi Mubaarak musammaatii fi Fatiha qofa. Na deebisi ishinan baafate.
Isun dubbiin akkanti dhokattee dhumatu. Asuma irratti qilleetaaf jedhame asuma irratti haati koo arrabsamte asumatti haati koo dhiifama gaafatamti. Isin keessaan na arrabsitus dhuftee narraa adabatti yeroo san yaala balazzaa hin adabattu. Hin shafaffata. Neebar haati koo qabrii keessatti arrabfamte obboleessi koo achi feessi. Kuti neverii bichaadhaan baatteeffatti. Anatu of tuffachiise. Anatu callise namni callisii jennaan nama takkichan kabajuudha. Haadha koo irratti isin hin kabaju dhiifama naa godha. Ati haadha keessa yoo jaallattan hin beektan. Isin hin kabaju haadha koo irratti. Nama takkicha. Nama takka. Nama takka. Fatiha. Waan afaan hin nyaataa buusee. Fatiha. Manni. Fatiha. Isin dubbanna. Amman isin dubbaddaa isin lama walitti fide. Cufii bayi. Amma. Fatiha cufii bayi. Deemi fidni. Biqaaltoonni. Miidiyaa irratti miti. Biqaaltoonni isa jiru. Miidiyaa irratti miti nama irratti isin dubbaddaa cufii bayi. Cufii bayi amma isin dubbadda kunoo maamaan biyya guruppii jaarannee amma. Itti meera miyaattis maamaattis himeera bakka haati koo qabrii seensee haadha galgala naa seensisu diqaaltonni isa jala jiran dhufanii keessaan naarra fuudhi dhufe asirratti yeroo inni gaafatu arganii narra tasgabbaa'u. Neebar hin jiru inni. Neebar. Ilaa wanta sitti godhagaati fati. Jiru arinyaatti of keessaa dhahee. Gaafa aartuu wanta sitti dhagaame akkasii mooshinaali taatee aartee bu'aa hin haasa'inati. Dhuguma kan hin dhageenye adoonnu tasuma gaafa galuudha amma sagalee keenya Maamaa jedhiisee rabar edda dhufee ashi bakka jedhee dhiise edda dhufee as jalatti abdiisaa agaa ture ani siiftu ture araarsi jennaan biyyoo haa nyaattuu jedhe. Haadha koo arrabseen hin callise har'a immoo obboleessi koo dawwalee akkam haadha tiyyi arrabsiistaa akkam maal jechuudha maamaa. Arrabsuun qabu gateen yoo arrabsee haadhi kee arrabsamuu qabdu eenyuyyuu arrabsamuu qabu kanaanis namni deeggaru hin jiru as keessa namni 4,000 kun iyyuu deeggaran garuu akkasitti gaafati imooshinaali taatee gaafati simeetaawii taatee keessaa softuu nama hubachiisus yaadi keessa namaan galu namnis kabajaan taa'ee dhaggeeffatu amma walakkaan namaan qoosaas irratti namni akka understandii si godhuuf tokko tasgabbaayitii ituun booyin sirriitti taa'eeti yaada kee wanta keessa kee tuqee wanta si aarsee taragaaggeetii namatti maddu. Dhiisii asirraa bahii maalon jedhu garuu wanta keessa kee konfiidansiitiin asirra taa'eetii seeraan haasa'ii ituu nama itti bu'in ituu tanaan jedhisiin jechuu fedhe. Dammo gaafa aartuu yeroo baay'ee imseen laayifii xiqqoo turiitti gaafa taragaaggaatu gadi yeroos maalii fi yeroos taragaaggaatee asoftaa. Namni nama dhaggeeffatu akkasii gaafa taatu gaafa aartuu keessi kee akkas gubatee gaafa haasoftu nama understand isiin godhu. Takka baay'ee bishaan dhugii taragaaggeetii maaliif kun akkas ta'ee dhiiti nama hubachiisi. Gaafadheera maamaa haalaan gaafadhee kaleessa namni na dhaga'u na tuffatan beektaa yeroo akkanaa namni si dhagaa namni keenya maanni girrigirrii barbaada miti. Dhufeeti an dhiiseen ture waa hunda dhiiseen girrigirrii dhabiti. Haati kiyya haati kee qabrii keessatti falamteessan haati salte maal jechuudha afaan kootiifu qaanfataatiin isinitti himaa jira. Maal jechuun ishii dhiise sana dhiise galgala dhufe asii jalatti. Doktor Asrii darasitti jedhanii ijoollee baay'ee sitti geessan. Yaa sharmuuxitti yaa diqaalaadhaan jedhan baga duutee haaree bagaa jedhanii na arrabsanii maamaa. Nan dadhabee maamaa si ta'ee bakka kiyya dadhabdu kanaafuu yoo inni asirra badhabbaa kana qofatu hin ta'in fati waan fedhe namni waan fedhe gaafa siin jedhu jecha namaa siin ibsoti jecha namaatti attention kenninatti waan barbaadan siin naa jedhaniin gatii namni haadhi kee arrabseef namni achi keessatti ayinoo yerootiif sitti dhaga'ama asirratti garuu akkas imooshinaal hin ta'in asirratti eenyuudhaan agarsi jedhe aniyyuu kan dandeenye hanga jimma.
Kilooriksii dhuguu deemte mucatti yaa rabbii. Gudiin dhufte miilan. Wayyee mama. Amma bishaan fudhadhu taa'ee dhugii taragagga'ii akka nama guddaatti hundumti keenya ilaaf ilaameetiinidha kan inni nuun haasofnu akkasitti miti. Namsoonni gatee akkas fiitii gooteef baay'een gaddaa hin dhageenye gaafa inni akkas jedhu siimatu haasaan dhagee gale malee maalum akka ta'eyyuu seenaa isaa hin beeku. Jira viidiyoon jira ma walii gadi dhufa. Yaa jechi namaa ammana sin tuqinate. Jechi namaa Kan koo miti barmaama kan koo wanta kan koo nan tuqne. Aizush hundumti ilaal እዚህ asjalatti kan orri gaafa isheen ariitii waan biraa gaafa isheen jettu godhe akkas godhe jettanii haasoftan garuu shame on you guys. Baay'ee nama gaddisiisa garuu dhugaa akka qoosaatti jecha afaan keessan keessaa koomentii irratti ba'u aroon qoosaaf iyyuu akkamitti akkasii barreeffame. Gaafa namni aaruu gaafa namni imooshinaali godhu namni namarra gaaggaa malee jedhi itti fufi akkas hin jedhamu. Na yeroo kabiraas gaafa namni waaseen jiru akkuma dhageessan akkuma aarteen hin galinatti laayivii xinnoo taa'ee taragaagee of tasgabbeessee of dhaggeeffadhuuti taa'eetee akkasa. Maaliif laayivii irratti dhufee boo'uun? Malee amma akkasii imooshinaali taatee Yaa rabbi. tuttumaa eenyutu dhaggeeffata eenyutu nama hubata namni naman kabajuu seem akkas gaafa ta'u. Rabbi jira haati kee gatee achitti itti naadheef wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Ayinoo sitti dhaga'ama. I don't know wanta jedhamu. Mismii haati immoo wanta jettu. Okay, hayyee. Deebii nala keessanii? Okay. Fatii achi kutte hayyaa dhufti. Kuno Oromoo kuno jaasaaf jaartiidhaan manatti natu mudufaniiru deemaa laala. Kuno jaasaaf jaartii dhufanii. Kuno jaartii walitti dhufee mana irra tura laala. Oromoo dhaggeeffadha. Impanii. Kuno dhaggeeffadha. Sin agarsiisa yoo barbaaddan viidiyoo. Kuno Oromoo asirra jiru arguu qaba. Deemini akkas taanaan hin deemina suma dhaabbaddu hin deemini. Mubaaraka as jirta taanaan piliis asiliitiif dawwali dhugumachi jira taanaan. Namni silkii asilii beektan immoo asiliitiif bilbilaa piliis. Tumuu hin danda'u. Maalisii godhuu danda'a? Akkamitti moo ijoolleedha? Kuno wallahi reediin as jala jira miti dhowwuu danda'a. Kuno barri irra dhufanii yoo dide immoo poolisiin itti waamaanis. Oh my god. Dhiifama siin jechuu dhufa. Waan akkasii keessa hin deebiifate. Fatiya dhiifama siin jechuu fedhan walleenuu. Bakka kana booddee waan tokko hin dubbatin ati laayivii irratti nagaa uumuu fidhan kan inni dhufe ta'a. Walleenuu dhiifama jechuu dhufanii. Atiin gabaanee asirraa laayivii irraa ba'uu fakkaata. Fati. Dhiifama siin jechuu dhufanii. Fati. Miti kuno Abdiisaa gashinish Abdiisaa naagaas jira. Abdiisaa seenuu dandeessa. Naarrabsaaru kuno as dhufanii naarrabsaaru mi'a dhaggeeffadha. Adaraa rabbi fatii godhis adaraa rabbi. Ay Oromoo kana nunumti maa dhalaatan jedheen. Yookaan waliin nageen yookaan tokkummaan qabnu yookaan waliin jaallan. An kana viidiyoo waraabbattee Oromoon arguu qabdi kana. Fati dubbiin kun akka isti dabalaa deemnaan owaama deema beektamti. Keessaan ammoo garuu cuftee yoo baate keessaan yoo dubbanne koon qabbanaa. Fati please addi oh my god. Kun gandaaf darbatteera. Dhiifama siin jechuu fedhanii. Ilaalaa kuno naarrabsaaran.
Kuni fama si gaafachuuf taasha abdiisaa hagaa gootootiin kun lakkoofsa tokko barreessaa. Ifama sin jechuu fedhan. Maaliif asirraa baanee hundumti keenya? Kunoo laala Abdiisaa Agaanaqi. Gubanna yaa Rabbi. Asirraa baanee maaliif Instagraamiitiin hin dubbatu isaanii? Fatiha mee wanta kan seema yoo isaan arraan tana sirra waasitu kan uummanni Oromoo guutuu isaanii dhiisa meen Oromoon isaan guutuu isaanii malee akkamitti akkam rukutama ulaan nama amma cabutti cabsaa jiran laa hin bahin poolisii waamaa dawwalee anis nan qabama anis hin qabamu. Hara waan poolisii as keessan fidina daraarabbi. Yoo ormaatti poolisiin namatti waama daraarabbi. Antani qabsootti dabalamtu gosh keena. Faatimaa fi naggeeffattu daraarabbi. Hara namni ishee nageessee hojjira kanama. Laalaa Oromoo kun Abdiisaa suuqiin ishas. Abdiisaa Agaanaqi badhiifama sin jechuu fedhanis. Jaalladhaa Garuun akkam banne barri kan banamu barri kun. Aboofa Faati amma kana dhiira amma kana sutmatii nama rukutuun dhufan amma kana. Hai girri. Abdiisaa maaluma. Maali jarane akkam jirta? Koota waan baruma keessirra. Kuno Abdiisaa natti dacha'anii jiru. Abdiisaa natti dacha'anii naarraffaa jiru. Ulaan cabaa jira. Bara narratti ulaan cabaa jira Abdiisaa. Arraba isaaniitti koota yoo tuttu kana. Ulaan irratti cabsaa jirani Abdiisaa. Arrabaa miti bakki ulaan irratti cabsaa jiran. Kootu. Ikkoo si ilaallam isaaniin karra Mormaa isaanii dhiisi kootu. Mubaarakiin seensisu baarikas jira. Amma miidiyaarra akka jirtu waan beekaniif dhuguma na tuqquu dhufan jetteeti waayifuu dhufan mee nagarra siyaatu kan. Mubaarak hin jiru. Nama mana filaa Mubaarak. Mee siyaatu kan. Kun mubaarak koomentii jala jira gashin. Fatiha Meerra. Sharmuutitti jedhaadha. Fatiyye kootu. Fatiyaa. Fatiyaa. Cufii bayi. Dubbiin kun jabduudha cufii bayi. Cufii bayi. Bilbilee irraan kaasanuu hundi jalaa jechuudha. Cufii bayi. Cufii laayibii. Mubarak. Abdiisaa kunuuti narraa dhawwisuuf immoo dawwalsanii mi'a dawwalcha narraa argeessisamoo bakka hin jiru nan argatamaan. Nan argatamaaraan mana kana nan argatamaara bakka kufuun qabu argatamnaan narraa dhawwitanii deemtanii mi'aatti dawwaltamoo hin dawwalta. Isheen jajjabduu maal jechuudha? Nu dhagaan jirtu natti fakkaata. Mubaarak. Baay'ee. Asliitiif Isheen jajjabduu maal jechuudha? Asliitti bilbileera na jalaan kaasu. Warri lakkoofsa aslii qabdanu dawwalaa fi. Maaliif Inni saara jira fakkaata. telefoon isaanii hin qabaani? Dubbii nama yeroo kanatti galuu kakadheen jira. Kanaan itti bilbilaatti dorgaa walitti dhowwa. Walitti haasa. Kanuma haasan gabaabaan malee wanti biraan jiru. Kootaa maal gochaa jirti amma kootu fatiyye. Telefonaatu itti bu'e. Mubarak fagoo irraa jirtaati manatti dhiyoo miti warri wal jirtan. Fagoon jiru. Halkan isa. Fagoon jiru. Yaa amma waan jenne asirratti itti dhufanneeti karaa keessaa fatiyye illee dubbisnaan taphachiisnaa. Wallalaa bakka ta'u manan kireeffadhee isaa wallalaa jirani. Oromoon asirra jirtaanu qofti asii keessan laala. Ulaa cabseennaan kunoo abbaan mana asii yaa'aa jedhaa jira. Bakka deemullee hin qabu namichi kun nama kireessee jiru kun wanni jedhee jira. Ilmoo qaba bakka itti kufuun qabu. Oromoo as keessanii nalbaadhima asii keessanitti bilbiladhaa narraa argadhaa. Narraa argadhaa bakka. Manicha cufiin Instagraamii irratti guruupiitiin haasoof na bahiitiin nuun siyaadina jirti. Ikkoo nurratti cufi bakka laayibiituma jirru.